مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا obboleessa kiyya kutaa darbe hunda hubattu malee asin dhufin. Kutaan kun kutaa hundarra barbaachisaadha. Kutaa kana hubatte jechuun immoo qubee afaan arabaa dhibbatti addaan barte jechuudha. Like, subscribe hin dagatiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Obboleeyyan kiyya ahlan wa sahlan. Kutaa shanaffaa madrasaa sabaaxirraa xuruufa barachuudha baga nagayaan isiniin jenna. Barsaan keessan kutaa afuraffaarraa gara shanaffaatti isin dabarseera yoo ta'e egaa insha Allahu ta'ala kutaa shanaffaa booda qormaata waan ta'eef of madaalliidha bifa gaariin of madaaltanii sadarkaa kana bira akka dabartan abdii isinirraa qabna. Madrasaa sabaa wajjin turtii gaarii. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Gaableen kiyya darsii shanaffaa eega wajjin baranneen boodatti warra galmee madrasaa sabaatti galmaa barbaadan WhatsAppiin keenya isa kana darsi shanaffaa eega baranneen booda gara sadarkaatti aanutti kadabaru taha waan ta'eef darsiin keenya ka shanaffaadha. Qubee afaan arabaa kan wal keessa barreeffame addaan baafachuu taha jechuudha. Qubeen afaan arabaa kan wal keessa barreeffame addaan baafachuu taha. Akkuma argaa jirtan gaa marsaa kanarratti kuni maali? Mee amma tokkoffaa irratti madaallii isiniif haa dhiyeessinuutu ani gaafiin isin gaafadha. Booda siniifan hima. Of madaallii tahaa jechuudha. Of madaallii tahaa. Kanaaf ammoo ati qophaa'i. Fakkeenyaaf kuni maali? Ati of biratti murteessi jechuudha. Kuni maali amma? Inni laami. Yoo laami jetteetta ta'e argatteetta jechuudha. Obboleeyyan keenya darsiin teenyatti fufti. Kuni maali? Of biratti murteessi ati. Qubeen kun abalu jedhiitti of biratti murteessi. إن شاء الله تعالى أنسيفني ما يسمى أنسيمو خنا يوته كوبي كنا برتة إنتاج كوبي كم مال مه أتي مال يتم مرتيست النجارو واو جدما أوكي كوبي كن هو كوبي كن مال جدما of biratti murteessi takka barattetti qubeen kun maal akka ta'e tuq alama gubbaan qabaa maal akka ta'e murteessite inni yoo qaafi jetteetta ta'e argatteetta qubeen kun qaafi qubeen kun maali murteessi jala muri gama keetiin murteessiteetta miti miimi jetteetta yoo ta'e argatteetta qubeen kun haadha tingatumaan sinitti mee qubeen maraa kun haadha jechuudha. Okay. Qubeen kun maal? Murteessi jala muri. Tuqaa gubbaan qabaa. Kami wajji wal fakkaata. Kanaa wajji wal fakkaata. Qubeen kun maali jala mureetti gama keeti. Qubeen kun zaayi jetteetta yoo ta'e qubee kana barteetta jechuudha. Okay. Qubeen kun maali? Murteessi gama keeti. Kami wajji wal fakkaata. Kanaa wajji wal fakkaata. Tuqaa sadiitu adda isaan baasa. Qubeen kun maali mee gama keeti murteessi? Shiini jetteetta yoo ta'e qubee kana barteetta jechuudha. Qubeen kun maali? Ni yaadattu yoo ta'e naannoo kana ta'a ture barnoota keenya irratti qubeen kun maali mee yaadadhaas baallaa fakkaata. Murteessitee gama keeti. Qubeen kun laamaliif jetteetta yoo ta'e argatteetta jechuudha. Okay. Qubeen kun maali? Akka barattetti tuqaa lama jalaa qabaa. Asii daddabaadha. Qubeen kun maali jettee baratte ni yaadattaa? Murteessitee gama keetii qubeen kun yaadha jettee murteessiteetta yoo ta'e argatteetta jechuudha. Qubeen kun yaadha waan ta'eef qubeen kun maali? Waa lamaan wal keessa ta'a. Asii kalaamitti akkana ijaarame as keessa hamzaan keessa teessi. Qubee kana mee maal sitti fakkaata qubeen kun? Qubeen kun maal sitti fakkaata? Gama keetii murteessi. Qubeen kun kaaf jedhama jechuudha. Kaaf jedhama yoo kaaf jette ta'e argatteetta jechuudha. Qubeen kun hoo maali? Qubee kanaan wal fakkaata garuu tuqaa hin qabu. Murteessi gama keeti. Of madaalliidha jennee jirra. Qubee kana murteessi. Yoon sitti ariifadhe viidiyoo qabiitii murteessi. Qubeen kun raadha jetteetta yoo ta'e argatteetta jechuudha. Okay. Qubeen kun hoo maali? Murteessi gama keeti. Kamiin wal fakkaata qubeen kun hoo? Kanaan wal fakkaata. Tuqaan isaa takka. Qubeen kun maali jennaan mee? Egaa akka barattetti qubeen kun faadha jettee murteessiteetta yoo ta'e qubee kana baratteetta jechuudha. Asaa dhufnu qubeen kun maali? Qubeen kun maali? Qubee kanaa wajjin wal fakkaata garuu qubeen kun tuqaa qaba. Maali jennee baranne?
egaa akka barattetti qubeen kun gayni jettee murteessiteetta yoo tahe qubee kana baratteetta jechuudha. As haa dabarru. Qubeen kun eenyu jettee baratte? Qubee kanaa wajjin wal fakkaata garuu tuqaa qaba. Tuqaa qaba. Qubeen kun murteessi of biratti seef godhi. Qubeen kun maali jettee murteessitee jirta? Qubeen kun vaadha. Yoo vaadha jettee murteessitee ta'e qubee kana barteettaa jechuudha. Okay. Qubeen kun maali? Tuqaa lama gubbaan qaba. Barnoota darbe keessa bakka tana taa'a yoo ni yaadattu ta'e qubeen kun qubee sadii wajjin wal fakkaataa. Mee qubeen kun maali jettee yaadda? Qubeen kun maali jettee yaadda? Murteessi. Qubee kam kamii wal fakkaata? Kanaan wal fakkaataa, kanaan wal fakkaataa, garuu tuqaan isaadhaa lama. Taadha jettee murteessiteetta yoo ta'e qubee kana baratteetta jechuudha. Okay. Qubeen kun maali? Qubeen kun maali? Qubeen kun maali? Maali jetteen qubeen kun? Kamii wajji wal fakkaata? Kanaa wajji wal fakkaata garuu tuqaa qabaa? Zaali jettee murteessiteetta yoo ta'e qubee kana baratteetta jechuudha. Okay. Qubeen kun maali? Qubeen kun maali? Qubeen kun maali? Yookiin ammoo tuqaa lama isa qabu saahibni isaa kanaa jechuudha obboleessi isaa. Inni kun maali? Qubeen kun maali? Kana baratteetta yoo ta'e kana jechuun kana jechuudha. Garuu kun butuudhaaf ta'a yeroo hedduu kun qara'amuuf ta'a. Yaadha jettee yoo murteessite ta'e kun yaadhaa jechuudha. Okay. Qubeen kun maali? Qubee kana wallaalte taanaan ol deebi'i jalqabatti. Qubeen kun maali jettee murteessite naa himime? Alif. Yoo alif jettee ta'e qubee kana beekteetta baratteetta wal bartanii ta'e jechuudha. Qubeen kun hoo maalime? Qubeen kun maal jedhama? Murteessi of biratti seef. Qubeen kun hamzaadha jette yoo ta'e qubeelee addaan barattee jirtaa jechuu maashaa Allah. Qubeen kun maali? Qubeen kun maali? Kan inni wal fakkaatuun obboleessi isaa kana. Inni kun tuqaan qabu, inni kun tuqaa sadii qaba. Okay. Qubeen kun maali jettee mee murteessi of biratti? Qubeen kun siinii yoo jettee ta'e qubee kana baratteetta jechuu maashaa Allah. Qubeen kun hoo? Qubeen kunii fi qubeen kun wal fakkaatu. Garuu kun tuqaan qabu, kun tuqaa qaba. Mee qubeen kun maali jettee akka barattetti? Qubeen kun daadi yoo jettee adda baafatteetta jechuu maashaa Allah. Qubeen kun maali? Qubeen kun murteessi. Kanaa wajji wal fakkaata. Garuu kun tuqaan qabu. Maali jennee baranne? Qubeen kun ayinii yoo jette baratteetta jechuu maashaa Allah. Okay. Qubeen kun maali? Tuqaa gubbaan qaba. Jalaani miti ka qabu. Ka qabu gubbaani. Ka qabus takka. Qubeen kun maali jetteeni? Murteessi. Nuun? Maashaa Allah. Yoo nuuni jettee ta'e argatteetta jechuu maashaa Allah. Okay. Qubeen kun maali? Qubeen tokko meerusa? Kun sadan wal fakkaatu. Okay. Kun tuqaa garaa walakkaadhaa qabaa. Maali jennee barannee? Qul yalla. Jiim jennaan jechuudha. Qubeen kun jiimi jetteetta yoo ta'e adda baafattee jirtaa jechuudha. Qubeen kun hoo maali? Jiimuma fakkaata. Tuqaa takka gubbaan qaba. Qubee kana maali jennee barannee? Jedhi. Murteessi hin sodaatin. Haadha yoo jetteetta ta'e argatteetta jechuu haa jedhama. Maashaa Allah. Qubeen kun hoo? Egaa qubeen kun qubee kanaa wajji wal fakkaataa. Kun tuqaa qabaa, kun hin qabu. Qubee kanaan maal jennee barannee? Xaa yoo jetteetta ta'e argatteetta jechuu maashaa Allah. Qubeen kun hoo? Qubeen kun maali? Qubeen kun? Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Suuta. Gata kasim jedha gaantu no. Qubeen kun maali jenne? Yeroo barannu maal jennee baranne qubee kana? Murteessi qubee kana asiin siisiksa. Obboleeyti. Qubeen kun daali jette yoo ta'e argatteetta maashaa Allah alayka.
Shee as geenye jirra gaammaan tana qubeelee sadan wal fakkaatan kan tuqaa gara gubbaatiin sadi qabu kana maal jennee baranne? Himi. Siin jette anuu cabse yaa sheekha saa jette yoo ta'e argattee saa jedhama kun asitti gizee as taa'a ture jechuu gaaf tartiibaan qaraan saa jedhama. Saadha yoo jette argatteetta maashaallah natti hin kolfina naasi. Qubeen kunoo qubee kana beeytaa tuqaan qabu haa fi haa wajjin wal fakkaata. Allahu akbar maali wajjin wal fakkaatane? Qubeen kun tuqaan qabu haa fi jiimii wajjin wal fakkaata maal inni ofiisaati? Murteessi. Haadha yoo jettee argatteetta jechuudha. Haadha inni haadha. Qubeen kunoo maali? Qubeen kana wallaaltu inshaallah kanatti aanee dhufaa. Kuni aliif jennee jirra kun maali? Ba maashaallah. Baadha egaa qubeen kunoo. Qubeen kun maali jennaan? Tuqaan qabu. Kanaa wajji wal fakkaata. Daadii wajji wal fakkaata maali inni? Saad. Maashaallah. Obboleessa kiyya obboleetti tiyyaa kanatti aansee kadhuufuu qormaata ta'a jechuudha. Qubee kana as keessa sirriitti akkanaan siin jee kanatti shakkii malee adda baafatte taanaan osoo adda hin baafatin qormaata hin dhufin. Qormaata nan darbaa murteessi kottu shakkaatii of shakkaan dhufin. Kanatti ka'aanu qormaata ta'a waan ta'eef as keessatti addaan baafattee olii gadi dubbistee as keessatti addaan baafattee sigaleemi afaan oromoo qabu kanaan addaan baafattee gara qormaataatti gadi dhuftaa jechuudha. Kanatti aanu qormaata ta'a. Qormaata as deemu kana dabarte jechuun shakkii takka malee ati qubee afaan arabaadhaa addaan baafattee jirte jechuudha. Qormaata keessatti qubee lamaa ol yoo dabarte cabsite hin darbitu. Ammaaf wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Natti jabaate jettee akka abdiin murreessiin jedhaa itti fufa. Barnoonni kun kan ofii ittiin of madaalanii ustaazaaf gonkumaa keessaan hin ergamu.